kabajamtootaa fi dhaggeeffattootaa fi akkasumas hordoftoota yuutuubii Tasfaa Istiidiyoo nageenyi keenya kabajaa lafa jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa har'a immoo qophii addaa qophii keessummaa keenya itti fufinsaan kutaa sadaffaasaa isiniif qabannee dhiyaannaa hanga dhumaatti nu duukaa bu'aatii irraa baradhaa itti bohaaraa isiniin jenna gamanumaan gama keessummaa keenyaatti isin dabarsaa keessummaan keenya eenyummaa isaanii ibsuudhaan eessa akka dhufanis nuuf ibsu eessarraa dhuftanii baga nagaan dhuftan maqaan keessan eenyu jedhamtu. Baay'isaa galatooma ani Faarfataa Daakon Bahaayiluun jedhama godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii dirree qulqulleetti qulqulloota Dabra Tsiyoon Kaatedraalii irraa. Tolee Faarfataadhaas taphataa meeshaa muuziqaatis kiraarallee taphataa turte si argaan ture masiinqoos ni taphatta mee gara kiraara rukutuu fi masiinqoo rukutuu kanatti gamamiin dhuftee akkamiin immoo bohaartii isaa namatti tola maal fakkaata mee waa'ee isaa sumatu nu caala beekaa waan ta'eef nuuf ibsuuf yaali. Tolee dursaa waaqa ogummaa namaaf kennu abbaa kennaa hundumaa kan ta'e Sillaasiif galannatoo jechaa egaa ogummaan kun waaqa biraa namaaf kennama namni isa gaafatu hundumtuu ni kennamaaf waaqayyoon faarsuuf immoo dura fedhii qabaachuudha fedhii qabaannaan waaqayyo karaa hundumaa nama barsiisa anillee fedhiin qabaadhee waaqayyoon faarfachuudhaaf yeroo baay'ee faarfataan baay'inaan jiru nama meeshaa taphatu garuu hin argamnu turre iddoo adda addaadhaa waammanna turre kanumaan inaafama amantii kan naqabe akkuma qoosaatti tun ta'e akka fedheettidha kan hin jalqabe waaqayyoos fedhii koo ilaalee egaa namni tokko yoo amma humna isaatii dhama'e waaqayyoos immoo itti dabalee nama gargaara waan ta'eef waaqayyo gargaaraan ulfinniif galanni isaaf teessoo isaa irratti isaaf haa ta'u jecha nisan gaafadhe faarfannaa Sanbata Timirti Beetii yookaan immoo waldaa wal barumsa sanbataa keessatti guddadhe achumaan faarfannaa akkasumatti callisanii faarfannaa afaaniin faarfatamu kabaroo yookaan immoo didibbisa duwwaan faarfannu ture amma garuu galanni waaqayyoof haa ta'u meeshaa guutuudhaan dirree keenya irratti yookaan immoo mana qulqullummaa keenya keessatti faarfatamuudhaan bifa namatti toluun tajaajilli itti fufee jira kanaaf bataskaana keessatti yookaan immoo mana qulqullummaa isheenaa keessatti na guddiste kaatedraalii amma nuuf taatetti durii Dabra Mirat yookaan immoo Sariitii Maaramii Gimbii jedhamti dirree Araaraa jedhamti amma garuu qulqulleetti qulqulloota Dabra Tsiyoon yookaan immoo kaatedraalii jedhanii abbaan keenya qulqulluu Rufaa'el yooma kana eebba ishee nu eebbisaniiru galanni waaqayyoof haa ta'u achi keessatti guddadhe waan ta'eef achi keessatti gaadhamaatii guddaa waaqayyoon nu guddise faarfannaa ululleen jalqaba galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyo karaa adda addaa nama barsiisa ulullee irraa kee dhamaatiidhaan waaqayyoon gaafadhe gara kiraaraatti darbe achumaan masanqoos baganaas amma hundumaa galanni waaqayyoof haa ta'u nan taphadha amma humna keenya waaqayyoon ittiin galateeffachuun yoo nageenyeerra kanaaf nama hedduullee bohaarsaa akkasumattis lubbuu namaa baay'ee marara meeshaadhaan taphachuu fi faarfachuuf akkasumatti faarfachuun nama tokko miti waan ta'eef kanumallee akkuma ilaalaa jirtan kana waaqayyo ittiin galateeffadhaa faarsaa 150 boqonnaa tokko kaastanii yoo ilaaltan waaqayyo meeshaa baganaadhaan kiraaraan masanqoo ululleedhaan meeshaa garaagaraa shaakoraan galateeffadhaa jedha waan ta'eef anillee kanuma waaqayyoon galateeffachuu hawwee kunu ittiin nagee galanni isaaf haa ta'u faarfachuu eegaleera. Hayyee gaariidha yaada gaariidha har'a guyyaa irraa kana tapha meeshaa muuziqaatiinidha kanatti faarfattuu nu bukkeetti argamtu kana ajabuudhaaf gara Amboo yookiin immoo gara Tasfaa Istiidiyoo dhufte. Mee gara Tasfaa Istiidiyoo dhufuu kee bifa kamiin ilaalta Tasfaa Istiidiyoo jechuun agartuudhuma namaatiinis haa ta'u agartuu amantaatiinis gama lachuun yeroo ilaaltu maal sitti fakkaata mee si biratti maal fakkaata?
beeka tattaaffii cimaadhaan nama keedha istiidiyoo reefuu dhiyooma yoo jalqabeyyuu gara fuulduratti baay'ee tarkaanfatee nama ni ilaaludha. Ammallee kanumaaf wal jajjabeessuudhaafis haa ta'u dabalataan obboleettii keenya kana ishees jajjabeessuuf isa ta'u akkasumas faarfannaadhaan baay'ee nama tattaafatudha waan ta'eef innis durumallee faarfataadha. Rakkoo faarfattoota irra ga'u kanaan dura iddoo fagootti deddeemamu amma bifa qindaa'aadhaan hinaaffaa waaqayyoon hinaaffaa mana isaatiitti tajaajiluudhaaf dhameen amma baay'ee socho'aa jira kan namatti toludha. Kanumaaf illee wal jajjabeessuudhaaf dirqama nurra jiru hin baana kun ammallee ittuma jira. Kanaaf waaqayyo isa jabeessu fuulduratti baay'ee tarkaanfatee yaada. Tasfaa Istiidiyoo warallee iddoo fagoo wal jirtan dhiyootti naannoo kanarraa gara Wallagga lixaarra baay'inaan namni darbee fagoo deema ture. Ammallee Amboo irratti magaalaa Amboo irratti nu banamuun isaa baay'ee namatti tola. Tasfaan galatoomi itti fufiin jedha. Tole atis faarfataa keenya akkasumas taphataa meeshaa muuziqaa keenya yeroo gaarii qabaadhu nagaa ta'e. Galatoomi fayyaa ta'e.